Jirtuusan baay'ee akka yaadde miti baay'een keessan fuulli keessan hin cululuqa. Qilleensa akka bishaaniitti samsanii gurguruu nama jalqabamutti numa jiraanna. Muuzii keenya nyaachaa bishaan keenya dhugaa numa jiraanna. Biyya kanatti wanti nuti tola argachaa turre tokko mana fincaanii ture. Iddoo barbaaddetti waan kee gadi baafattee jechuun warra dhiiraa jechuudha. Dheengadda kana anumaatii gadi baafatee mooraa mana murtii tokko jalatti fincaa'uuf jedhu abbaatee እዚህ ላይ ፍና naan jedhe mucaan qaaduu xeewwayii waan kamiitu jalqabame jara keenya jedhee mucaayyuu eebbise no. Fixadhee yoon deemfadhee ziippii koo cufadhee qajeelu abbaatee hulabbir achi na funaan paarkingii ta'uu isaatiin mootummaan mana fincaanii ijaareera. Dirqama isaa baateera. Jenna achitti fincaa'uu ni danda'a ture. Garuu kiiloomeetirii 3 irraa fagaata. Fincaanii dhamooti. Rakkina miti hin obsamu. Jireenyatu qaalee jedhamee waa baay'ee obsineerra. Obsuu hin dandeenye. Maaliif hin kaffalaan jedheen. Yaa kunuunsa naannoon barannee laan jettee mucaan. Shmeerri nageen keenya darasni malee hin kaffaluun jedhe. አባቴ አይነፋም ይሄ እኮ ሙዚየም አይደለም የእርሶን ነገር ለማሳየት አይደለም እዚህ ያለ ነው ለማሸናት ነው ጀለ እንዴ በስነ ጆሌን ጀበነ ከና ዱቢ ወጅን ደለት ይቦ እቲ ደርበደ እንዴም ጉያ ብራ ከስማ ፍንጫነ ሙዴ ማል ዋይን ከ ፍንጫን መዱዋዳ ከነኔ ገሞ ወይ ቶልሴኔ ማነ ፍንጫኒ ጃምበርባቸን ካድ ነጉኔር ያው ፍንጫኒን ጉነሙ ቤቱ maal jedheen sin dhoksaa akkuma bishaan burraayyuu torban lamatti al takka dhufti sana suuraa irratti top jechuu jalqabeen. Anuma argatee ol seenuuf jedhu 5 bir naan jette shaggeen maashinii nagee kutu qabattee teessu tokko. Fincaanii eeyyee eenyutu laalchisuu fire isin jedhe. Foolii fincaaniitti fakkaata dubbiitti buuseera. Nan kaffale birrii 5 kanfalee fincaa'ee qofan toon ta'an bishaan dhugee barbaachisaa taanaan bilbila qabadheen taa'e mana fincaanii. Fiilmii Friendsii episoodii tokko viidiyoo tiiktookii Mansuur Jamaal 5 ibsa muummicha ministeeraa keenyaa dhimma muuzii irratti kennan sana guutuu isaa daawwadheen ba'e. Daqiiqaa 45 yetaabaatu. Guyyaa sana hiriyaa koo tokko wajjin wal beellameen malee otoonni taa'uu leeyyuu natti tola ture. Achi gara hatattamaan ba'eeni gara birbisa goroo karaa gara birbisa goroo geessu taaksii deemuu qabadheen deemsa eegal. Gargaaraan konkolaachisaa keenya Oromoo ta'u akkasuma fuula kolaalee baree fakkaata. Abbaatee xagaa jedhi dhagaa kana fuudhanii mataatti cabsu ture. Intalli dhuftee na cina teesse jireenyuma akkas qaalee keessaa shittootiin dhiqattee manaa baate. Akkuma xiqqoo sochooneen bilbilli ishee yaame. Dhufaan jiran siin jedhe bar xiqqoo ishee na eeguu hin dandeessu. Diyaasporaadha kun hin jedhe garaa kootti. Oh my God, dhadhaarmee na ergita sana fudhadheen dhufa. Zaapar kaafeetti na eegi, it's alright. Daqiiqaa 30 qofa natti fudhata bar. Hammasti maakiyaatoo fudhachaa na eegi. Ani amma baala tiraariidha. Gatii dhadhaa moo gaafachuu barbaadeera. Gatiin dhadhaa akkuma zayitii samii rukute moo akkami jedhe qubeelaa koo agarsiifachaa. Xiqqoo but it's alright. Sabbaa gootiin fida. Afaan Oromoon kee loqoda naannoo kamiiti godina kamiiti Oromiyaan bal'oo dhagaa loqoda baay'ees ganaa sichi barbaannee argina. Garuu kan naannoo kamiiti loqonni kenna. Amma mudii qabachuu keetiin huruu dhiibdee teesse. Yeroo bootu mudiin itti qabattee buute. Uumaan hirii sanaan akka langaatti na garafte. Kunoo dirmamuun shaayii fuula koorra jira. Gaadadha. Afaan Oromoon loqoda boolee akka dhufe erga isheen buutee naa gali. Kun waan tokko. Kaanis gaaf biraa. Waa'ee guddinaa fi boola'uu afaan Oromoo gara boolatti deebina. Akkam isin garuu? Nima jirtu mee?
akkuma durii nyaattu. Qaaleensi jireenyaa biyya kanaa akka suura dubartootaa naan galu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Akkam seete intalumti ati sirriitti beektu tokko suuraa irratti kan biraati. Sii galabi. Intalumti gurraattiin nugii tumaa tole fakkaattu sila dubbistee bira dabarte takka turtee feesbuukii bantu harbuu bilchaatee fakkaatti. Haa ta'u kamtu isheedha garuu. Ishee gurraattii sana moo ishee diimtuu sana. Jireenyi biyya kanaas wanti TV irratti argaa oolluu fi wanti itti jiraachaa jiru fardaa lafa. Jechuun koo akka uumatti namni miindaa 3,000 nyaate, 4,000 nyaate, 8,000 nyaate, 10,000 nyaate ji'atti ce'ame. Ijoollee 2 barsiisaa akka uumatti qarshii 10,000 nu 7 ga'a. Waa'ee koosumaa dhiisnu jechuun haadha manaaf wanti bitamu haaf. Engadda maatii warraa koo guyyaa miindaan ga'ee ba'ee eeggatte. Baay'ee dubartoonni guyyaa dhaloota isaanii fi guyyaa miindaan itti ba'u duu malee hin irraanfatan. Kana isa fuudhetu beeka. Yeroo jirraa baatu naal biliitii waan mana keessaa barbaachisu binnee galla naan jette. Jennaan bilbileef naama dhiisuu dandeessu jedha keenya. Waanuma harka tokkotti rarraafadhee galu wayii qarshii 5,305 fi saantima 39 na kaffalchiisan. Nagahee isaas inni agarsiisuu hin danda'a. Obboleessa ko waan hin torbaan lamaan kana bite otoo nama dhaqee bita jedhee qarshii 500 dabalee na eegeera. Bara kana liqii nama gaafachuun yakka ajjeechaa wajjin hin qixxeetti ilaalamuu jalqabeera. Hiriyaamti hin jaallattan amma bilbiltanii fi afaan tolaanii. Heeloo akkam jirta jechuu gaafa jalqabdan. Inni dhugaa waaqayyoo ta'e gatii daayipariitu dabalee siniin jechuu jalqaba. Nagaan waaqayyoo wal gaafachuu dhiisneera. Dura buna dhuguu fi dordora buna dhuguu fi yoo wal argitan hiriyaa keessa wajjiniini anatu kaffalaa irratti wal loltanii wal buruksitu. Amma buna dhugdee kaffaluu dhiisuu fi fincaan akkasii qabate mana fincaan akkasii qabatu mana fincaanii dhaqxee takka turuu fi waaqayyoon kadhatta. Rakkisaa dhaqaa jedha keenya. Waan isin kofalchiisuuf isin gaddiisu tokko isin itti himeen goolaba. Qonnaan bulaan biyya keenyaa miiliyoona 80tti tilmaama. Abbootiin keenya baay'een isaanii qonnaan bulaadha beekna kana. Qonnaan bulaa Ameerikaa meeqa akka ta'e beektu miiliyoona 6 qofa. Qonnaan bulaa biyya keenyaa hedduun ammayyuu harqotaa fi gindii baatee deema. Kan Ameerikaa immoo uummata miiliyoona 300 nyaachisee nuuf ammoo gargaarsa nuuf erga. Isayyuu qamadiin isaa daanoo nyaatameera jennee tuffanna malee. Akka kanatti tufnaan bari qamadiin daanoo nyaatamee tuffachuu dhiisne daanoo mataa isayyuu waan argannutti fakkaata. Ammaaf gola beera qaaleensi jireenyaa garuu itti fufa.